deeggartoota sirba qofaan qabsoo qofaan qawwee dhukaasuu qofaa hin horatan nuti amma osoma warra gurguddaa nu olii kana gamaa gamana suuraa isaanii ari'u deeggartoota baay'ee qabna warra lubbuu nuu kennan. Galatoomi asliikum dhugaa waan bareedaadha. Yeroo tokko beekamtiin karaadhuma haqaa karaa dhugaa qofamti kan dhufu. Argitee yoo ta'e faranjoonni yeroo tokko pirezidaantii yookaan bulchiinsuma arrabsu beektaa itti ba'anii har'a inni mana ajjeesa jedhu akkamumatti ajjeefatan intarneetiin jechuudha beektaa. Nan ajjeesa homaa qabu. Siigalee kanaaf yeroo tokko ol garagalchuunis gadi garagalchuunis bareeda. Fakkeenyaaf taateewwan ta'an kamiyyuu gaarummaa duuba hammeenya jira. Hammeenya duuba gaarummaan jira. Si beeksisa jechuudha. Karaa tokko qofaan namni keenya maal inni akkuma qocaati. Yoo arrabsame akkas keessatti shuguggeedha beektee yoo faarfame qofa jaallata kun amaluma Afrikaati. Caalaa bultumee sana keessa hin jiru. Arrabsuu keessaa waan baradha. Faarsuu kan na faarsuun na jaallatu. Kan na faarsus kan na arrabsus qixuman irraa baradha siin jechuu kooti. Kanaaf suni cimina barbaachisaa. Erga akkas ta'e maal qabsooftee irree saba keetiif deebii kan si arrabse hundaaf deebii kennitas yoo ta'e kan si jaje hundaaf deebii kennitas yoo ta'e hojii saba sanaa dhiiste waan biraatti seentee jechuudha. Amma aniifati qilleensa qabannee mee Mubarak Musammaa mubee. Caalaa baga nagaan dhuftee gara TikTokitti kanaan duratti argee fooloo si godhee maqaa namaatiin namni banataa nama biraati moodeelli cheek gochuudha xinqamaa ture lamma ijoollee ishee irratti godheen naanni dhufee ana dura Nasraanii artistiin keenya kabajamtuun Nasraa Gursum dubbattu akkasuma reediyoo Adam tokkos nagalchisiin jedhaa jira. Nasraan geessifattee naan dubbadhaan. Reediyoo Adam. Okay. Dubbadhu mubee kiyya siboodaan dubbadhu. Ayyee galatoomiga. Egaa yeroo dhimmi gargaarsaa yookiin immoo waan akkasii kun ka'e yaadatamuun keenya hin hafu jiraannee miti yoo katarraa. ማል አማ ህዝብን ከኛ ኩን በጣም ሲያደነቃ ሙጫን ኩን ሳገሌንሳ ቦምብዳ መልእክት ቀባ ምናምን ይጀደ ቲክቶክ ከነት ተፈራገጣ ቱሬ አማ ጋፈን ቀጥታ ስርጭት ሲያርጉ ደስታቱን ተሰማ ይጫልየ ክያ ጎሽ በጣም ደስነማ ጀዳ ኢላማን ሲተጫላ ክያ እልም ብያ አብደለታ ጀዳ ወረሞን እልም ብያ አብደለታ ድምጽ ከከናን ግጥም ከቲኒ ጠላታ ግንባሪሩ ኩቴ ኖይ ግን ኦዲ ከኛ ቀበኔ ሲታጫልየ ከኛ በጣም ትደስም ጀደራ ቀጠል ያከንመት ህዝብን ከኛ ራቢድ አንዱ ማጅራ ካኔ ጦርነት ሄዳኒ ካኔ አለ መግባባት ሄዳኒ ዋምባየቶ ጅራ ወልሳንኩንም አርቲስትን አስታራቂተ መሃል ህዝብ መንግስት አከስማ ህዝብ ብሔረሰብ አስታራቂተቱ ዋን ጥሩ አስተላለፋ ጀቻዳ ከናፊ ጫልየ ክያ በጣም ትደስና ጀደራ ቀጥል ሲንጀቹ ፈኒ ገለቶ ምለጨቆ አስማን